Okay, deebinee dhufnee jirra. Paartii lammaffaadhaan boqonnaa shanaffaa jeneraal fiiziksii keessan paartii lammaffaadhaan eegallee hanga 5.4 reezonaansitti oofneeti kan jirru. Gaafilee hangana jidduu isiniif qopheessee deebiitiin jira. Waliin haa hojjennu nafaana bu'aa jechuun barbaada. Paartiin tokkoffaan true false dha. Haa eegallume in the simple harmonic motion the force acting on the mass is always directly away from what equilibrium position or fixed position. Maali jenne yeroo darbe paartii lammaffaatiin yeroo barannu san kan yaadatu qabdan simple harmonic motion keessatti forcein opposite direction to the displacement ida jennee jirra. It is always directed toward the what equilibrium position ida yoon kan fixed position isanitti jennee jira. Jechi deebiin isii tana false dha taati jechuudha. Maaltu godhe jechuma hanga kana qofaa jechuudha. Always bakka tana yoo toward godhe toward osoo jeeni deebiin dhugataati. Away takkitti sana qofaatu soba godhe hima kana. Kanaaf himichi sobataa jechuudha. Gaafii lammaffatti haa dabarru. The longer pendulum will have longer period and swing back and forth more slowly than shorter pendulum dha. Shun akka jedhee pendulumiin tokko dheeraan tokkoo fi pendulumii gabaabaa tokko pendulumii leengiziin isaa gabaabaa tokko jechuudha. Wal bira qabneeti yoo laalle pendulumiin dheeraan periodii loongii ta'e qaba. Maal mul'isa kuni? Yoo yaadattan simple harmonic motion dhaaf pendulumii gaafa salamnus simple pendulumii dhaaf periodii gaafa dheerinu 2 pi and radical of maal irratti hundaa L over G of gravity dha. L kanaafi yoo L kun guddate T ni guddata jechuudha. Direct proportion waliin qaba garuu gravity wajjin inversii dha jechuudha. Kanaaf akka jee pendulumiin dheeraan tokko pendulumiin leengiziin isaa kun dheeraa tokko kan leengizii gabaabaa qabu wajjin wal bira qabnee yoo laalle saffisni ispiidiin inni itti duubatti hin deebi'uu fi duratti hin deebi'u san suuta jaalchuu kan dheeraa tokko jechuudha. Kanaaf inni ispiidii gabaabaa qabu dafee inni weeb leengizii kana gabaabaa qabu dafeeti duraa fi duubatti deebi'a. Inni leengizii kana dheeraa qabu immoo suuta deebi'a jechuudha. Kun himichi maal ta'a? Tiruudha jechuudha. Kun dhugaadha jechuudha. Dhugataa. Okay. Gaafii arfaffatti haa dabarru. Gaafii sadaffaan akkana jetti. The frequency of a wave is inversely proportional to its wavelength when the speed of wave remain constant. Formula wave speed wave kam jetti? Wavelength or lambda times frequency dha. Maal jechuu jira inni? Himicha tokko dura gaafa akka itti dalaynu tooftan jechuudha. Dhugaa sobaan isaa jiraatu, filannoon isaa jiraatu, gaafa inni himaan nu dubbatu fiiziksii keessatti foormulatti deebifachuu danda'uun tooftaa salphaan akkaataa itti hojjettu harka gargaaru jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafii kana frequency wave tokko hariiroo inversii ta'e waliin kabaja wavelengthii wajjin frequency fi wavelengthii jechuudha. Frequency'n wavelengthii wajjin haa dalaynu. Wavelengthii wajjin hariiroo akkamii qaba kan jedhu speed wave dha equals to maal ta'a? Lambda times frequency ta'a jechuudha. Asirraa maal nu jechaa jira? Maal nu jechaa jira jechuudha gaafiin suni. Wanti inni jechaa jiru eenyu constant dha jee when speed yoo constant ta'e jarri lamee waliin hariiroo akkamii qaba kan jedhu speediin constant yoo ta'e jedhee yoo speediin constant jedhee jira. Inni kun kana jechuun maal jechuudha? Speed 1 is equal to speed 2 wajjin wal qixa jechuudha. Ammoo eenyutu dabaltee jedha? Frequency tuun dabil yoo ta'e frequency tuun dachaa frequency tokkoffaa yoo ta'e jechuudha. What about lambda yookaan wavelength? Waa'ee wavelength maal jechuu dandeenya jedha. When the speed of the remains constant. Okay.
The frequency of the wave is inversely proportional to its wavelength when the speed of the remain constant. Speedin remain constant yoo ta'e jechuudha. Wave is equal to f lambda dha. Okay, waving kun dhaabbataadha jee over what about okay itti hafuufnu akka jee waving dachaa ta'e osoo hin jenne akkanumatti generaalii baana jechuudha. Generaalii baana kanaaf generaalumaa frequency waving jijjiiramuu baate jechuun speed jijjiiramuu baate lambdaan frequency dha jettanii over maal nu gaafate lambda dha waan ta'eef over frequency jettanii lambdaan is equal to v over frequency ta'a. Kanaaf v kun constant gisee ta'e hariiroon isaan jidduu jirtu maal jechuudha inverse relation jechuudha 1 over frequency jechuudha. Kanaaf maal jechuudha gaafiin gaafiin tun maal jechuu dandeenya yoo speediin constant ta'e frequency fi wavelength hariiroo akka waliin qaba hariiroo inverse dha jee waan ta'eef dhugaa ta'a jechuudha. Tiruudha jechuudha. Gaafii arfafatee dabaruu the amplitude of the wave is affected the loudness of sound while the frequency affected the pitch yookaan qulqullummaa sagaleeti affect godha dhugaadha jechuudha. Kunis tiruudha. Maaliif amplituudiin maal affect godha loudness yookaan cimina sagalee tokko kan intensity yookaan energy itti kan yookaan intensity sagalee tokko kan guddisu wal faana hariiroo sirrii kan qabanidha jechuun wave fakkeenyaaf amplituudiin guddaan tokko loudness guddaa agarsiisa jechuun intensity sagalee sanii guddaa kan jechuudha. Garuu frequency maal determine godha waan maal affect gochuu danda'a qulqullummaa sagalee sanii affect gochuu danda'a jechuudha quality isaati. Kanaaf deebiin isaa dhugataa jechuudha. Afuraffaanis gaafii shanaffaan in the wave keessatti amplitude is the same as wave length. Amplitude fi wave length waan garagaraati jechuudha. Amplituudiin meeshaa diyaagiraama kaasee as agarsiisu amplitude fi wanti waan garagaraati. Fakkeenyaaf kun waveedha osoo ta'e equilibrium position dha kuni equilibrium isa sana yoo ta'e akkana jechuudha. Akkanatti deema jechuudha wavein. Inni kun amplitude isa kanaa jechuudha. Kun amplitude dha. Garuu immoo lambdaan yookaan wave length isaa asiiti jechuudha. Hanga kana jidduu jechuudha. Kanaa fi kana jidduu horizontaalidha jechuudha. Kun horizontaalidha. Kun ammoo vertikaalidha. Kanaaf qaamota garagaraati jechuudha. Amplitude is what? Amplitude is vertikaalidha. Wavelength garuu wavelength yookaan lambdaan san horizontaalidha jechuudha. Kanaaf qaamolee garagaraati wal fakkaata yookaan the same dha waan jeef sobataa jechuudha. Kuni falsidha. Falsidha jechuudha kuni. Okay, gara paartii lammaffaatti yoo ceene paartii lammaffaan filannoodha. Okay, nafaan go'achuun barbaada. Filannoo haa eegallu. What is the period of simple harmonic motion? Simple harmonic motion keessatti period jechuun maal jechuudha? Simple harmonic motion keessatti period jechuun maal jechuudha? Period jechuun the time taken for what? One complete cycle jechuudha. Please know. Data na dubbisame the time taken for complete half of circle ja garuu circle guutuudha jechuudha. Yeroon circle guutuu kana wavein tokko naannoo itti fudhatu period jedhama jechuudha motion keessatti. Gaafii lammaffatti haa ceenu. In simple harmonic motion the displacement is given by equation. Displacement waan ta'eef akkuma yeroo paartii lammaffaa yeroo barannu san yeroo adda baafne jennetti kakoosi irratti hundaa'u speed yoo ta'u yookaan velocity yoo ta'u displacement fi acceleration maaliin kan nama jedhama equation saayiniitiin kan nama jenne hin dagatinaa. Okay, gara gaafii itti aanutti yoo ceene what defines the amplitude of wave? Amplitude wave tokko kan ibsu kami motor armaan gadi kana keessaa amplitude wave tokko kan ibsu the distance from the crest to the throat. Crest fi throat adda baafnee jirra. Keenyaaf kana asiin throat jedhamti. Asiin ammoo asiin maal jedhamti?
kireestii yemmuu fageenyi rootii tanaa ka'ee hanga kireestii jiru ga'aani kun jechuun maal jechuudha double of amplitude jechuudha. Amplituudiin hangasii miti. Amplituudiin isaa equilibrium position irraa safaramaa jechuun meejarii isaa ta'a equilibrium position irraa waan ta'eef asirraa ka'ee hangana olii malee gadi hin ba'u jechuudha. Maal jennee kataba yeroo dabarree yoo dagachuu baattan amplituudiin must be measured from the what equilibrium position jennee turre waan ta'eef kun sirrii miti. Biin ammoo the maximum distance from the equilibrium position jechuudha. Biitaa. Okay, kun biitaa jechuudha. Gaafii arfafatti haa jennu. What is the relationship between frequency and period? Hariiroon frequency fi period waliin qabu generally gisee conclude goonu maal jechuudha. Frequency inverse relation with period of wave jechuudha. Kanaaf 1/period jechuun tokko jechuudha. Hariiroo inverse relation ta'uu waliin qabu jechuudha. Yoo tokko dabalee tokko ni irratti jechuudha. Gaafii itti aanutti yoo dabarru pendulum has length meeqa qaba 2 meetira qaba yoo ta'e what is the approximate period of oscillation? Period eenyu baana? Period of pendulumidha. Period of pendulumiin maalirratti hundaa'e? Length isaatii fi length pendulumichaati maalirratti hundaa'a? Gravity irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf formula isaa kaannaa jechuudha. Ashalaynoo. Okay. Foto ashalaynoo. Kennama givaniin maal fa'aadha? Givaniin length kanneen jira 2 meetira. Gulli gravity 9.8 kanneen ammoo formulaan akkamii? Period is equals to 2 pi under radical of length of pendulum over gravity dha. Length of pendulum over gravity dha. Bakkuma buufna. Period is equals to twice of pendulum pi meeqa jechuudha. Pi constant dha. 3.14 dha. Value isaa jechuudha. 3.14 under radical of length meeqa kanneen 2 kanneen over g gravity meeqa ta'a 9.8. Kana gaafa waliin baay'ifnee waliif hirru meeqa ta'a jechuudha. Kana gaafa waliin baay'ifnee waliif hirru meeqa ta'a? Kana gaafa waliin baay'isnu maal ta'a jechuudha. Kana gaafa waliin baay'isnee inni goonu takka tuqaa 4 sekondii harkannaa jechuudha. Yeroo isaan isa waliin baay'ifnee jalaa hirree raadikaalii jalaa baasnu 1.4. Okay, adeemnuti gaafii itti aanutti yoo dabarre ishee during the simple harmonic motion when does kinetic energy of the mass is reaches its maximum. Okay, gaafii gaariidha. Baay'ee bareedduudha gaafiin kuni. Yeroo during simple harmonic motion keessatti kinetic energy maximum irra kan ga'u yoomiyya. Maximum irra kan ga'u. Gaafii maal goota? Gaafii kana maal jennee kinetic energy akkam shalagama jennee is equals to half of kan simple harmonic motion keessatti jechuudha. K constant times amplitude square dha jenne. Akkana jenne yadattan. No. Sorry. Kana osoo hin ta'in kun ka walii galaati. Kinetic energy is equal to maal ta'a? Half of mv square dha jechuudha. Maal jechuudha kinetic energy maalirratti hundaa'a? Hanga qaama tokkootii fi velocity yookaan speedii isaati jechuudha. Asirraa nuti maal tilmaamuu qabna? Yoom velocity yookaan speediin kun yoom high maximum irra kan ga'u yoom? Simple harmonic motion keessatti jechuudha. V maximum irra kan ga'u at equilibrium dha jechuudha. At equilibrium V maximum irra ga'ee jira jechuun maal jechuudha? Indirectly kinetic energy is high jechuudha. So the answer is B. When kinetic energy is maximum when the mass is reaches at equilibrium position jechuudha. Gaafii bareedduudha. Indirectly ilaalta jechuudha. Dura velocity determine goota. Velocity akkuma duraan jenne
speediin eessatti velocitiin eessatti high ta'enne equilibrium position irratti jenne indirectly kinetic energies maximum irra ga'a jechuudha. Others gaaffii itti aanutti yoo darbine immoo gaaffii torbaffaa which of the following factor does not affect the frequency of simple pendulum. Gaaffii torbaffaa which of the following is factoroota armaan gadii keessaa frequency simple pendulum affect kan hin goone maali? Akkuma reefu ammaan daldalayne simple pendulum affect kan hin goone maasii pendulumichaati. Maaliif isa irratti hundaa waan ta'eef maal irratti hundaa? Length of pendulumii fi gula gravity irratti hundaa jechuudha. Small angle affect hin godhu jechuudha. Kan biraan immoo gaaffii saddeettaffatti yoo darbine what types of wave is sound wave. Sound wave fakkeenya maaliif jenne hin dagatina longitudinal wave dha jechuudha. Maaliif longitudinal wave ta'e directioniin wave fi propagation fi oscillation parallel dha jechuudha. Parallel waliin qabu jechuudha. Yeroo parallel dha. What is the speed of wave formula? Speed of wave shortly. Speed of wave kanuma reefu dalayna kana jechuudha. Lambda jechuudha. Frequency times lambda is equation of speed wave jechuudha. Kurnaffatti yoo dabarre which characteristics of wave is determined its loudness. Reefu tana dubbannee jirra. Loudness determine kan godhu cimina sagalee intensity sagalee tokko kan determine godhu maal jenne amplitude dha. Frequency maal determine godha? Qulqullummaa yookaan pitchiisanii jechuudha. Asumaan daa'atti darbinu. What happens to the energy of wave as amplitude is doubled? Shalagu barbaadde jechuunis what happens to the energy of wave as amplitude is doubled? Maali akka duraan jenne sanin raanfatina energy walii gala wave tokko maal jenne half of k constant yookaan spring constant times amplitude square kareefu yennu san kana jechuudha. Yoo maaltu double ta'e yoo amplitude double ta'e amplitude energy lammaffaan jechuudha. Energy lammaffaan yoo amplitude double ta'e maal ta'a? Double the whole square goota lama square jechuun afur waan ta'eef quartile d ta'a jechuudha. Si'a afur isa duraa ta'a jechuudha. Energy lammaffaan si'a afur energy jalqabaa ta'a jechuudha. Amplitude double yoo ta'e akkas godha jechuudha. What is the unit of frequency? Unitiin frequency dha. Hertz jedhamti yookaan 1 over second jechuudha. Hertziin tokko 1 over second jechuudha. Kan biraa gaafa kudha sadaffaan the frequency of wave is doubled. What happens to the gaafa kudha sadaffaan akkan jetti frequency wave tokko yoo dachaate what will happens about wavelengths speed remain constant yoo ta'e speed is constant speed 1 is equal to speed 2 yoo taate garuu frequency lammaffaan twice of frequency jalqabaa yoo ta'e what about wavelengths maal ta'a? Wavelength is equal to speed over frequency dha. Wavelength is equal to wave constant jenne wave over twice of frequency jalqabaati. Kanaaf half of frequency lammaffaa ta'a jechuudha. Walakkaa frequency jalqabaa ta'a jechuudha. Frequency lammaffaan walakkaa frequency lammaffaati. Hariiroo inversii waliin qaban duraanuu jennee jirra. Gaaffii kudha biraffaa which of the following is characteristics of transverse wave? Amma wave transverse ta'e maal jenne? Direction of oscillation is perpendicular within direction of propagation jennee turre jechuudha. Move parallel jennaan tun longitudinal wave dha. Particles move perpendicular to the direction of energy transfer or direction of propagation jechuun tokkuma itti adeemnu. Gaaffii kudha shanaffaan in simple harmonic motion keessatti the graph of displacement is versus times what the shape of typically seen? Yes, shapein boca graafii sanii yeroo laallu sin fi cosine function fakkaata. Achirra dhaabbanne simple harmonic motion sin fi cosine function akka basic fudhanne kan ittiin hojjechaa jirru jechuudha. What types of waves produced when the finger flips a rope? Akkana jechuun fakkeenyaaf namni tokko haada yookaan funyoo jettuuni funyoo qabee fiinxa isaa tokko qabee funyoon dheeraadha. Fiinxa isaa tokko qabee asii gaafa lolu funyichi kam taati? Akkana taati jechuudha. Akkana taati. Kanaaf wanti akkana directioniin garana
garuu immoo kallattiin oscillationidha apidha jechuudha. Kun maal garsa warisa gosa sochii transverse wave ta'uu mul'isa jechuudha. Kan biraan immoo the equation for the speed of waves equation isaa akkana yoo ta'e lambda bakka bu'uuni lambdaan kun maal bakka bu'a wave length hanga reefu dubbachaa turre jechuudha. Okay, lambdaan wave length bakka bu'a jechuudha. Gaafii 18ffaa fi sadumaatii what is the effect occur when two waves meet and interact with each other. Tun gaafiin tun bal'inaan gara fuulduratti illee resonaansii erga eegalle booda paartii sadaffaatiin xumura boqonnaa kana paartii san keessatti bal'inaan kan barattanii ammaaf deebiin isii maal taati weebiin lama gaafa interact wal godhu yookaan join wal godhu maaluma interferensii uumaa jechuudha. Kana bal'inaan gara fuulduratti isin barsiisaa paartii sadaffaanii galatooma waan hordoftaniif jechuudha. Like share gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa jajjabaadhaa nagaan walitti nu deebisuu jechuun barbaada. Jiraadhaa.